Mena wajjin kadhadhaa kutaattaa nutti itti fufna. Hafuura qulqulluu maaltu akka ta'u nutti maalta nu barsiisaa jirta. Egaan dandeenyu yoo ayyaanni kee nu gargaare malee muuxannoodhaan hin danda'amu. Tu muuxannoodhaan ta'ee Phexros faatu danda'ee jabaatee dhaabata ture. Oraabaa seekantira hadiya milikkita gochuudhaaf hin danda'amu. Gaaraantii miti milikkita gochuun milikkita hojjetaa turaniiru. Barsiisuu miti barsiisaa turaniiru. Gaaraantiin amantiin namaattiin jabaatee dhaabatu. Hafuura qulqulluudha. Amantiin namoota kana jabaatee dhaabatu maqaa Yesuusiin. Parabuusa kimpoordigaanii vaanii adoossa. Eessayyuu kan jiran amantiin namoota kana jabaatee dhaabatu. Fooniin kan lallabaa jiran, fooniin kan faarfataa jiran, hojiin hafuuraa kan harkaa bad tooratta deebi'an. Lallabaan tooratta deebi'u, barsiisaan tooratta deebi'u, geggeessaan tooratta deebi'u, dhaloonni tooratta deebi'u. Hafuura keenya irratti dhangalaasiyati. Amantiin kee iddoodhaa akkan sochooneef si kadhadheera yaa Phexros. Gaafa gara kootti deebitu namoota immoo jajjabeessi obboloota kee jettee Phexrositti dubbatte. Tumatitti dubbattuu Phexros jabaatee dhaabachuun dandeenye. Amantii waraabaa sankanteerraa fiigaa suppaaraadiya. Amantiin namoota kana jabaatee dhaabatu hin jedheen. Waan amantii kee raasuu barbaade kan rukuteera jireenya keerra, rukuteera sammuu keerra, rukuteera mana keerra. Maqaa Yesuusiin humna amantii, humna amantii, humna amantii, humna amantii, paragosa kaatiraadiya. Mee daqiiqaa tokko waan kadhadhee xumura. Daqiiqaan harkatti dheerataa waan ta'eef kaas harka kee ol lallabaas taatu, raajiis taatu kun gaaraantiin ta'u. Bara baay'ee lallabuun kee, maastersii qabaachuun kee, PhD qabaachuun kee gaaraantii miti, wabii miti. Ilaa waa ta'uuf jedha jira. Ilaa namoonni gooftaarraa garagaluu fedhu. Jabaattee akka dhaabattu si kadhadhaan. Hatumtiyyuu maal keessa akka jirtu hin beeku. Hatumtuu ofirratti hin dammaqne. Mee kadhadhu naa wajjin. Amanaas ta'e tajaajilaas ta'e kadhadhu naa wajjin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna amantii keetii siifa guutamuun jedheen. Labaraadiya. Reeskantar daga viiloo raabaa seer paaradaa labaraa. Socho'ee hafuurri qulqulluu jira. Laphee namootaa tuqa. Ne'ooraa sandaa labaraa shaala boorraa baadiyaa. Akka nama biruushiidhaan qalamiidhaan waa dibuutti. Hafuurri Waaqayyoo yeroo inni laphee namaa kana irratti ayyaana isaa dhangalaasu, hafuura isaa dhangalaasu, shittoon dibata Waaqayyoo yeroo inni laphee tajaajiltootaa irratti, laphee amantootaa irratti dhangala'u keessa kootti nattaasa. Maa inni hin haaraa keessi namaa, hin jabaata keessi namaa, hafuura namaa taaraa, hafuura kadhataa argadhaa, hafuura dubbii Waaqayyoo argadhaa, hafuura sin dhaabu argadhaa, hafuura akkasiin hin sochoone godhu argadhaa maqaa Yesuusiin. Biyya keessa biyya alaa fagoo dhiyoo kan jirtan amantiin keessa kan bu'e kaleessa kan faarfattan kan raajjan kan kadhattan kan tajaajiltan addumaan ispeeshaalii amantoonni baakii gootan ejjatti kan kuftan suusitti kan kuftan sigaaratti kan kuftan baasa kan porda labaraa baagaadiya. Nanaaressa jedha hafuurri qulqulluun nanaaressa jedha hafuurri qulqulluun nanaaressa laphee namoota kanaa jedha hafuurri qulqulluun haaraa maqaa Yesuusiin. Haara yobboleessanan, haara yobboleessinan, jilbi kee haara'u, faarfannaan kee haara'u, afaan haaraan kee haara'u, kadhanni kee haara'u, maqaa Yesuusiin haara'u. Andalabas kan tardaga supparabaan yaadiyaas. Furri Waaqayyoo keessa kootti hinaasa namoota amantiin isaanii bu'e jilbi isaanii dadhabe kadhata kanaan dubbii kanaan nanaaressaa nan geddira jedhaa jira. Kaasi gaariga kee ol geddirami maqaa Yesuusiin, haareffami maqaa Yesuusiin. Ilaa tuqamna hafuura qulqulluu abiddina irra jiru kun taasisi godhaama shittaabu maqaa Yesuusiin. Abaasee kan taraadha bara. Ulfaadha hafuura qulqulluu ulfaadha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Waan tokko akka gootanii isin kadhadha. Cimsaati Waaqayyoon kadhadha. Namoonni gaafa Waaqayyoo ergaa gara namaa fidu waan dubbannu qoosaadhaaf miti. Waan biraadhaaf miti. Ani ofii koo ofirra dabarsuudha. Gahee koo immoo isiniin kadhadha. Keessumaa tajaajiltoonni gurguddoodhaa biyya kana keessa jirtanii Waaqayyoon kadhadhaa. Isin duwwaadhaan miti dhaloota isin dudduubaatiif. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu amantoonnis kadhadhaa. Macaafa qulqulluu dubbisaa kan jabeessee nama dhaabu isa kanadha. Kan jabeessee nama dhaabu dubbii kanadha. Macaafa qulqulluu dubbisaa Waaqayyo kadhadhaa. Barri keenya bara wangeelaa nuuf haa ta'u. Ergaan kun immoo namoota hundumaa yoo qaqqabe lubbuu tokkotti ittiin oola. Lubbuu tokkotti ittiin oola ittiin geddiramu. Kanaaf
viidiyoo kana copy link share repost godha. Yoo isinii danda'ame 10-15 yoo copy link gootani maaltu beeka lubbuu tokko bira gaafa hin dhaqee qabu lubbuu du'aa jirtu tokko gooftarra garagalaa jiru tokko lubbuu wangeelarra ejjechuu fedhaa jiru tokko butee keessaa baasa. Butee si haa baasu maqaa Yesuusiin siin waaqa. Butee si haa baasu. Kanaaf viidiyoo kana namoota hundumaa akka ni qaqqabuuf na deeggaraa baay'een isin jaalladha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan raafaa yeroo keessan yaa eebbisu. Yeroo dhiyootti immoo barumsa itti fufaa kutaattaan qabadheen dhiyaadha. Yeroo gaarii.